no dhugooratu salphinuma guddaadha. Ayuu saidoodhaan ka'ii wajjin rafnaa ani si malee ani ji'a tokko si eeggachuu hin danda'u ji'a tokko fooyi si eeggachuu hin danda'u jettee saraahan jechuudha. Kun safuu guddaadha yoo dhugaa dubbannetti akkamitti waan akkasii dubbachuu qabdi. Inni beekaa irratti dalaga inni beekaa haasofsiisa. Intalli kun hammam adaba qabdi hammam adaba hin qabne tarii jaalala isallee qabaattu akkas ta'uu qabu. Waa hunduyyuu keessa ofiitti bakka maaliif miidiyaa gubbaa bahuu qaba sababni isaa maalinni rakkoon isaa manne. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu naga keessan fi keessan jechaan illee naga kunta alhamdulillah galata rabbi. Akkuma beekamu wanni ani isin qabadhee dhufe waa'ee saidoo fi sumayyaa jarana video kee like godhaa share godhaati subscribe godhaa yaada keessan kennadha. Wanni kun dhugaa moo sobaa beekaa haasa'amammoo akkamii ana kanatti fakkaatuti sistema injiraa miti namni mala ittiin saidoon beekaa akkas dalagimma. Ayuun immoo fayyaaletti akka isheen taate yoo san bilbiltee gaafatte hiriyaa ishee jechuudha. Sumayyaan ayuun jechuudha difama ayuun kai saidoo wajjin rafna ramadaana keessa rakkoon qabu jaarsa jaartiin rakkoo qabu hiriyaatu rakkoo qaba. In beeka kana inni nama waan hunda beekuudha garuu isii waan hundu amantaatti sireef dhufti waan ta'eef yeroo masan bilbiltee tak gootee bilbiltee yeroo masan bilbiltee hiriyaa ishee gaafatte hiriyaan ishee akkas jettee garuu ana qaaniidha natti bakka injiraa miti. Beekaa akkas irratti dalaguu isaallee namoonni beeka garuu mootuu isheen immoo waan fedhe yoo ta'e akkas jechuun qabdu ji'a tokko maal si eeggadha jetti. Ajaa'ibuma ganaadha yundaa'uun ganaa hiceetiin ol baayu gana kaameraan kun bara magizee amma kana badee jira. Kaameraan kun amma gizee amma kana laala bakka fedhame kaayame garuu beekaatiin ni mara dho'isameeti miti kaamerichi waraabbamaa jira. Isillee wanta sirraa qabdi na fakkaate akkasii garuu akkas jechuun qabdu waa hunduma keessatti ayuun hiriyaa gaarii kan qabne isii argee jira. Maaliif namoota isii gorsan namoota waan dho'ifamuu qabu dho'isadhu jedhanii hiriyaa gaarii hin qabdu. Hiriyaan isii hiriyaa bakka yaani jira miti hiriyaa zim jettee oduma yaani bakka hiriyaa gaarii jabdu hiriyoon isin qabdullee tarii ijoollee kiristaanas ta'uu danda'a. Maaliif isin nama amantaatti kaleessa dhufe amantaatti erga kaleessa dhufte namoonni isii jijjiiran yoo saidoo ta'e malee ayuun hiriyaa muslimaa takka jabduu ka isii gorsitu safuun kamtu eegamaa kamtu haasa'amaa kamtu haasa'amne kan jedhu qabaachuu qabdi dirqama kana beeka. Kun maaliif kun hon jiraanne hin ulfaata sirrimatti ulfaata. Kanaaf akka ani ilaalutti akka ani hubadhetti ammas ganaa hiriyaa haaraya ta'amantu ta'isii gabbaatiin odeessin qabaachuu qabdiidha akka yaada kiyyaatti. Wanni hunduu beekamaadha jaarsa jaartiin wajjin buluun beekamaadha garuu immoo miidiyaa gubbaa maaltu fide isheen immoo balaa buufte. Ana bartaari kanatti ta'e akkamitti akkasitti salphina guddaadha. Dhugaa rabbi salphina guddaadha garuu baay'ee tokko qaana yeroo sanitti akka waan ana taatetti jechuudhaan jira miti. Kanaaf wanti akkanii kun hin barbaachisu. Maaliif barbaachisee maaliif haasa'uun akkasii barbaachisee yoo kan ta'ullee ta'ee callisuu qabdi yookiin immoo mallattoo mufannaa itti agarsiisuu qabdi. Sababni isaallee maaliif jechuun miidiyaa irratti waan akkasii dubbatuun immoo hin ulfaata. Kanaaf akkasiin jechuu barbaada yaa jamaa akkasiiti inshallah rabbi waan hundaa yoo laafisu hin taatu. Isha akkasiiti inshallah akkasiiti jumaan arraamoo jumaa gaarii isiniif haa ta'u isiniin jedha. As keessatti wantootuma hundumaayyuu obsaan dabarfadhaa. Abbaa manaa keessaniif illee akka argitan biratti haasa'u garuu ijoolleen irra guddinni ijoolleen muslimaa jechuudha adaba qabanii. Isheen immoo waan hin beekneef waan sanaa soofte hin beektu garuu immoo akkas baatee akkas jechuun bakka burilmi isii guddachuu danda'a. Burilmi isii video kan arguu danda'a. Ilmi kiyya sun maal naan jedha wanni waraqaan qabeef wanni
kaameraan qabe garaagarummaa qaba isin galee kanaaf jechuudha bilbila irra haasamaa jira kanaaf jechuudha waa hundumattuu Ayyuudhaaf dhaamsanii dabarsu dhaamsanii qabu obboleettii tiyya qaalii gaarii namni si argus si arga miidiyaa gootu si arga daawwattoota hedduu qabda garuummoo adaba isa jedhamu san inni illee sila waan akkasii jechisiisuun qabu sila waan akkasii haasawsiisuun qabu saalfachuu qabdi akka uumatti hin ta'u ijoollee kamiirraayyuu akkas jechuun qabu ana masii barbaada ana amma akkas ta'a ani si obsuu hin danda'u maali qabachuu hin dandeettu dubartiin bariin obsite hamma dubartiin obsitu homtuun obsa qabaachuu qabda bakka kuni hir'inna bakka injiraa miti abbaa manaa isiitillee ta'u haalaa fixachuun daangaan qabu silaa isatu siin jechuu qaba sinigalee silaa isatu isin jechuu qaba isin faallaa akka dhiiraa isa kadhachuun qabdu inni beekaa irratti dalagaa beekaa akkasii haasofsiisaa malee wanni sun silaa akkas taa'amuu qabu silaa miidiyaa gubbaa bahamuu qabu silaa adaba godhatamuu haqa sirriidha haqas ta'u isin isa kadhachuun qabdu garuu adaba godhachuu qabdi baqa viidiyoon kun min ulfaata anatti garuu baay'ee ulfaata namittuu nu ulfaata ittiin qoosan hiriyoota gaggaarii qabdi hiriyoota gaarii san bira dhaquu dandeetti bakka intalli sun ta'a waan fedhallee ta'u bar namni hamilee namaa cabsa isheen sun tagaaf akkasiiti miti namaan jedha hamilee namaa cabsa hamilee namaa tuqa hin barbaachisu namni waan hojjetu keessatti uf eeggannoo viidiyoo waraabu keessatti uf eeggannoo yeroo amma kaameraan bakka hunda jira waan ta'eef waan hunda keessatti uf eeggannoo gochuu qaban yoo kun hin taane immoo rakkisaadha waa hunduu rakkisaa ni ulfaata saraaha akkasii inshallah rabbiin nama adaba qabu isi haa taasisu nama yani injiraa miti nama akkasii rabbiin haa taasisane du'aa eegoona fi namni waa barachuunis gaariidha hiriyoonis illee hin beeku kaane akkanatti fakkaatutti hin beeku kaane wantoota kana silaa barsiisuu qaban maaltu safuudha maaltu safuun taane maaltu haasa'ama maaltu naasawamne silaa akkana fakkaatutti gorsuu qaban barsiisuu qaban ayyuurraan rakkoon hin jiru saidoorra rakkoon jira jechuudha namni isheetti kolfa ishee gaafa akkasiisan jedhan ilmoo argatuuf deemti viidiyoon isii kun waan hafu ilmoon isii sunillee haadha kiyya jechuun itti ulfaata yookaan an ulfeetti yookaan ulfa jaalamaa qabeetti yookaan hin qabu jette bakka hin beekamu qabaachuus dandeetti kanuma irratti dhaabaa viidiyoo kiyama viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaatti jum'aa gaarii